kaasee amma lakkoofsa lamaattiin dubbisa. Akkana jedha. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyootiif jedhaatii namummaan keessan qulqullaadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitanii isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Lakkoofsa lamarraa fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaa fi yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'ee, waan isa duratti fudhatamaa ta'ee, waan akeeka isaa fiixaan baasuus hubachuudhaa jedha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Sila lubii baay'ee nu kadhataniiru waa'ee sagalee kanaas bakka ta'ee fi kadhannaadhuma isaaniitiin walii galee garuma dubbiin dubbadhuutti darba. Egaanii ergaan Roomee kun yeroo baay'ee jalqabaa kaatanii yeroo dubbifattanii waa'ee seeraatii fi waa'ee ayyaana Waaqayyoo wal bukkee qabeetu dubbata. Irra caala akka namaa galuu fi yenna qayyabachuu barbaaddanii ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Roomee yeroo dubbistanii dhaxxanii immoo Galaatiyaa gaafa wajjiniin dubbistanitu irra caala namaa gala. Phaawulos waa'ee seeraa dubbatee waa'ee ayyaana Waaqayyoo isa kakuu haaraa keessatti ta'es immoo dubbateetu wal bukkee qabee dubbata. Kutaadhuma amman dubbise kana keessatti illee waa'ee seeraa keessaa wanti nu yaadachiisu waa tokkotu jira. Innis waa'ee aarsaa dhiyeessuutu iddoo kanatti dubbata. Namoonni tokko tokko Kiristoos Yesuusii biyya lafaarratti dhufee aarsaa nuuf dhiyeesseera, si'a tokkicha hundumaa kan ga'u, hundumaatiif kan wal ga'u dhiyeesseera isa jedhu hin amanu. Hundi keenya hin amanna kanuma matsaafni qulqulluun kana nutti. Haa ta'u malee kanaan kan ka'e aarsaan hin jiru jedhanii hin dubbatu. Aarsaan iddoo kanatti Phaawulos immoo waa tokkotu dubbata iddoo kanatti. Waa'ee aarsaa dubbata. Waa'ee aarsaa fudhatan kan kumoofaa keessatti al baay'ee irra deddeebi'ee caqafameera. Jalqabumatti gaafa laaltanii ijoolleen Addaamii fi Hewaanii Abeelii fi Qaayil yeroo aarsaa dhiyeessan argitu. Aarsaa isa jalqaba. Warri kaanii waa'ee lubummaa yeroo barsanii gooftaadhumti Waaqayyo mataasaa ofii isaatii jalqaba ofuma isaatii waa'ee aarsaa nama barsiisuuf jedhee yeroo Addaamii fi Hewaan qullaa ta'anii cubbuudhaan kufanitti ofitti jaalala isaa argisiisuuf jedhee yeroo isaan wal baqatanii baala ofitti maranii gooftaanii gogaa itti uwwisee isa jedhu dubbisne. Gogaan kun fakkeenya dhiiga jalqaba dhangalaasee aarsaa ofuma isaatiin aarsaadhaan Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf Waaqayyo ofuma isaatiin nama barsiisedha akka jiranii dubbatu. Garuu sirriitti matsaafni qulqulluu irraa gaafa ilaallu Qaayilii fi Abeel waan qaban irraa akka aarsaa dhiyeessan inaasa. Dhuftanii gaafa namni baay'ataa dhufe immoo Nohiinis gaafa laaltanii Nohii aarsaa akkana dhiyeesse in ilaaltu. Dabartanii Abrahaam akka aarsaa dhiyeesse ilaaltu. Yaaqoob akka aarsaa dhiyeesse ilaaltu. Museen akka aarsaa dhiyeesse ilaaltu. Isa booddee seera Leewwotaa boqonnaa 3 ka'ee immoo Leewwota warra jedhaman aarsaa dhiyeessuu waan warra adda ba'anii Waaqayyo akka inni kaa'e ilaaltu. Kanaaf namni irra daddarbaa isaatiif waa'een aarsaa kun aarsaa adda addaa dhiyaata. Irra daddarbaa isaatiif aarsaa baay'ee jiraata. Aarsaa dhiyeessu. Kakuu haaraatti gaafa dhuftan immoo iddoo kanatti bifi aarsaa kanaa baay'ee jijjiiramuu isaa argitu. Isaan jijjiirame maali yoo jettanii inni horiin dhiyaatu, inni hoolaan dhiyaatu, inni re'een dhiyaatu, inni midhaan gosa midhaanii irraa dhiyaatu, inni gugeefaan dhiyaatu wanta akkas akkasii hafe hundumaaf ga'aa kan ta'e, hundumaa quufsuu kan danda'u gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos luba qulqulluun ni ta'e dhiiga qulqullaadhaan tokkicha raawwatee aarsaa anaaf isiniif dhiyeessee ofitti nu araarseera. Maqaan Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kun jijjiirameera. Kanarraa kan hafe waan tokko iyyuu hin jiruufaa jedha namooti yaada. Garuu galgala kana waa'ee aarsaa nami baay'ee dagatu. Aniif isin garuu gochuu qabnu Phaawulos Efesoon boqonnaa 12 kanarratti dubbateen wali isinitti argisiisuu barbaada. Kanaaf akkana jedhee dubbata. Boqonnaa 12 lakkoofsa kanarraa. Ammas yaa obboloota koo. Obboloota jechuun egaa bara waliigalaatii iddoo kanatti kan dubbachaa jiru kallattiidhuma warra Kiristoositti amananii jiran jechuudha. Yoo in kiristaanota warra ta'an jechuudha. Yookiin duuka buutota warra ta'an jechuudha. Yihuudotas ta'anii, warra Giriikis ta'anii, warra Ormas ta'anii anaaf isin hundumaa laallate jechuudha. Dhaxxanii Roomee kana boqonnaa 1, 2, 3, 4 gaafa laaltanii akkamittiin Waaqayyoo
qoma hunduma keessaa walitti araarsee ijoollee isaa godhatee argitu. Kanaafitu amma yaa obboloota koo jedha. Araara Waaqayyootiif jedhaatii jedha. Araara Waaqayyootiif jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessatan isiniin gorsan. Kanaaf bifi aarsaa jijjiirame si'a tokkicha waggaan yoo inni yeroo yeroodhaan si dhiyaatu dhiisee si'a tokkicha namoota hundumaaf kan dhiyaate, fayyina namootaatiif kan dhiyaate, qulqulluu kan ta'e, mudaa kan hin qabne, dhiiga qulqulluu kan ta'e, hoolaa qulqullaa'aa kan ta'e Kiristoos Yesuus isin jedheera. Amantootaan immoo maal jedha? Aarsaan hin hafne hoolaatu hafe malee, re'eetu hafe malee, gugeetu hafe malee, ji'a ji'aan haala hundarratti dhaabatanii kan isin dhiyeessantu hafe malee, aarsaan hin hafne jedhee aarsaa yeroo hundumaa amantoota dhiyeessuu qaban tokkotu iddoo kanatti dubbata. Tarii baay'een keenya beekna ta'a, baay'een keenya daganneera ta'a. Yoo beeknes akkatti fufnu, yoo dagannes immoo akka goonuu fi iddoo kanatti maal jedhee kadhata? Waaqayyo araara isinii godheera. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Araaraaf wanti dhiyeessinu hin jiru jechuudha. Araara arganneera. Nu warra araara arganneera Waaqayyoon duratti. An araara argadheera, qabbaneen araara argatteetti. Hundi keenya araara arganneera. Biyya addunyaa kanarra kan jiran, qomoo adda addaa keessa kan jiran araara argataniiru. Maaliin? Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataatti amanuudhaan. Inni ga'aa dhiigisaa tokkicha dhangala'ee aarsaa hundumaaf ga'aa akka ta'etti araara arganneera. Araara argattan kanaa jedhaatee dhagaa. Akka nama araara argateetti, akka nama dhiifama cubbuu argateetti, akka nama Waaqayyootti araarameetti, akka deebitanii lammata dhalatanii ijoollee Waaqayyoo akka taatanitti waa tokkotu isinirraa eegama. Innis maal? Namummaa keessan isa Waaqayyo araara godheef kan, isa Waaqayyo dhiisee mucaasaa godhate kan, isa Waaqayyo mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatiif abdachiifate kan, namummaa keessanii aarsaa jiraataa godhaatii dhiyeessaa. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Kanaaf aarsaan hin hafne isa kana jechuudha. Amantoota hundumaa fi cimee dhiyaatu hundaa'u. Cimeeti kan hin dhiyaatu. Dur warri turan hoolaa dhiyeessaa turan. Dur warri turan re'ee dhiyeessaa turan, qabeenya dhiyeessaa turan. Amma garuu Kiristoos Yesuus isa hambisee ofii isaatii dhiiga isaatiin eega ofitti araarsee amma kan inni barbaadu maa inni namummaadhuma keessan hin barbaada. Namummaa akkamii? Namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqa irratti fudhatama akka ta'utti. Namummaa qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo irratti fudhatama akka ta'u godhaati Waaqayyoof dhiyeessaa. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Edaa Waaqayyo namummaa koo hin barbaada, namummaa keessan hin barbaada. Jireenya koo hin barbaada, jireenya keessan hin barbaada. Eeyyee. Phaawulos Qorontos irratti bakka baay'eetti immoo dubbatayu. Namummaa dhumti keessanii bakka bultii hafuura Waaqayyoo lafanni keessa jiraatu, lafanni keessa boqotu akka ta'u hin beektaniire, akka inni akkas ta'e hin beektaniire jedheetu dubbata. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa kakuu haaraa keessatti aarsaan cimee dhiyaate saba Waaqayyoo. Maal barbaada? Aarsaa jiraataa goonee qaama keenya, namummaa keenya qulqullaa'aa mudaa hin qabne goonee akka dhiyeessinu Waaqayyoo barbaada jechuudha. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Dhaccanii seera Lewwotaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 inni dubbistanii, seera Lewwotaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dhaccanii dubbistanii eegaa waa'ee mudaa hin qabne kana dubbatan. Iddoo sanatti mudaa kan hin qabne gootanii, mudaa kan hin qabne gootanii seera Lewwotaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraati akkas dhiyeessaa jedha. Namni tokko qalma araaraatii fi karra saawwaa keessaa korma yookiis dhala yoo dhiyeesse horii mudaa hin qabne fuula ana Waaqayyo duratti haa dhiyeessu. Horii mudaa hin qabne. Waa'ee mudaa hin qabne kana baay'ee dubbata. Mudaa kan hin qabne, iji jaamaa kan hin taane, gurri duudaa kan hin taane, okkolaa kan hin taane, huqqattuu kan hin taane, kan namatti hin tolle. Badiisi namoota hojjetan immoo kan isin dhibu kakuu haaraa keessa yeroo laaltan keessumaa lubooti badiisi lafa tokko tokkotti lubooti badiisi isaan hojjetan keessaa tokko maa inni hojjetanii maal dhiigoo dhiiga. Jaamus dhiisus, okkolus dhiisus. Rakkoo maalii qaba jechuudha yeroo isaan Waaqayyoon gaddisiisan bakka baay'eetti barreeffamee jira. Har'a nuyi horiirra hin caallaa. Nuyi wantoota adda addaa uumama gara biraarra hin caalla. Waaqayyo caalmaa godhe ofitti aansee kan nu uume keessaa akka nama nan uuma jedhee akka bifa koo akka fakkeenya kootti uumee jira. Dhiiraaf dhalaa godhee isaan uumee. Kun mataan isaa nama dhiba. Maal jechuudha? Amala Waaqayyoo qabna. Waaqayyo amala gadduu kan arganne Waaqayyoo irraati. Garraamummaa kan arganne Waaqayyo
waaqayyo irraa. Waa tokko nutti dhaga'amu kan arganne waaqayyo irraa. Isa funyaanii isa harkaa isa bifaatu hin ta'in. Waaqayyo nu barbaade innumtiyyuu qaama koof qaama keessan kana aarsaa gaarii kan natti tolu godhaati anaaf dhiyeessaa jechuun isaa mataan isaa carraa guddaadha. Maqaan waaqayyo barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa maal jedheen dubbachuu barbaade daqiiqaa yartuu gidduutti namni qaama isaa kan aarsaa jiraataa qullaa godhee dhiyeessuudhaani maal buufata yoon immoo maal fakkaata nama akkasii kanan dubbachuu barbaade. Warri akka sagalee waaqayyootti qaama isaanii kan qulqullaadhaaf aarsaa jiraata kan mudaa hin qabne godhanii dhiyeessan kunirraa waaqayyo maal eegattaansee lakkoofsa ittaan suuratti deebinee ilaallaa jechuudha. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Tarii yeroo akka jennu waan nutti ulfaatu hin qabu. Waan nutti ulfaatu hin qabu. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa gaafa dubbistanii Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa hojii keenya hundumaa waaqayyotu nu hojjete. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa akkana jedha iddoo sana naqeessanii dubbisana. Isinii durii hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniin orma diina waaqayyoo taatanii turtan. Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarse warra isaaf qulqullaa'an warra mudaa hin qabne warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Waaqayyo galanii guddaan haa ta'u. Tarii yeroo akka jennu maal jechuudha qulqullaa ta'uun maal jechuudha mudaa kan hin qabne yoo jettanii hojii keenya hundumaa waaqayyo ofii isaatiin hojjete. Namni murtee mataa isaatiin dandeettii mataa isaatiin ofumaan har'aa ka'ee jedhee dhaadannoo mataa isaatiin qullaa ta'uu danda'u. Qullaas kan nu godhisu isa eeggachuun nu gubbaaraata. Dur maaltu jira iddoo kanatti Phaawulos iddoo kanatti isin dur hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniinis orma diina waaqayyo taatanii turtan jira. Amma garuu waaqayyo du'uma ilma isaatiin isin araarsee araara waaqayyo jettaniira Phaawulos iddoo sanatti immoo araara waaqayyo jedhaatiin qaama keessan aarsaa gaarii godhaa dhiyeessaa jedhamni iddoo kanatti maal yaadachiisa ofii isaatii isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an haaleluyyaa warra mudaa hin qabne maqaan isaa eebbifamu warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Ija jabina kana qabna jechuudha. Ija jabina akkasii eega qabaanneeti qullaa'uma waaqayyo irraa arganne mudaa malee ta'uu waaqayyo irraa arganne araara waaqayyo irraa arganne anaaf isinirraa kan jiraatu maanni ganamattis galgalattis yeroo maleettis qaama koof qaama keessan aarsaa jiraataa goone waaqayyoof dhiyeessu. Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Warri aarsaa godhanii qaama isaanii kana Kiristoosiif dhiyeessan kanarraa immoo kan nu arginu addoodhuma kanarratti Phaawulos kan itti aansee dubbatu maanni yoo jettanii bakkuma kanarratti kan inni itti aansee dubbatu maa jettanii akkasittis hafuuraaf waaqayyoof hin sagadduudha. Warri qaama isaanii kan qullaaf waaqayyo tolu godhanii dhiyeessanii warra hafuuraan waaqayyoof sagadan. Warra dhugaatti waaqayyoof sagadan. Sagada yeroo jennu kana gajjennee ol jechuu qaamaan argisiisuu duwwaa jechuu miti. Warri waaqayyoof sagadan hafuuraaf dhugaadhaan sagadu jedha wangeela Yohaannis keessatti. Beeka kana hafuura dhugaadhaaf hafuuraaf sagadu jechuun maal jechuudha? Sagada nu goonu, galata nu goonu, aarsaa nu goonu, waaqayyo duratti qoomma'uu nu goonu, keessa namaatii kan iji waaqayyo argu jechuudha. Kan fakkeessaa hin qabne jechuudha. Waaqayyo galanii guddaan haa ta'u. Isa kanaan beeka waaqayyo. Qaama kootiif qaama keessan aarsaa qullaa'aaf jiraataa goone dhiyeessuu keenya. Ijoolleen koo dhugaatti anaaf sagaduudha. Moo fakkeessaaf anaaf sagaduudha. Moo wagiidhaaf anaaf sagaduudha. Moo church tradition wanti jedhamu jira. Waamtime waldaa kiristaanaa keessatti aadaa ta'ee amalumaaf godhamu tokko jira. Kanaaf gochuu akka hin taane fuula waaqayyootti aniifis yeroo hundaa yeroo dhiyaannu sodaadhaaf rommiidhaan keessa namaa isa argu waaqayyo duratti. Amma waaqeffannaan tokko nama obboleessi tokkotu nama biyya keenyaa kana miti tajaajilu warratti wal barree lafa tokko tajaajila dhaqeetu daansii kana mee ilaale dhinaa erge. Baay'een itti eebbifamee baay'ee namatti tole dhinaa erge. Yeroo ilaaluun qooda isatti hin tolle anaan immoo na qore kan isin. Nama maaliif na qorettanii dubartooti dhufanii ulfina waaqayyoof jedhanii sagadan danna san kunii
yoo inni immoo shubbisan kun shubbisa keenyarraa addaa isa ceephaan jiru akkuma keessa jiran shubbisu garuu ilaali yoonaan jettanii mataan isaanii hamma itti buqqa'utti akka TV irratti ilaallu sirbi tokko jira akkas mataa godhanii lafa jilgeenfatanii gangalatan wayinatti fakkaatiin afaan qabadheen taa'e. Amma kun waaqayyotti hin tolaa laataa jedhee yaad ani hin beeku. Akkaataa sanatti dhiyeessan hin beeku. Keessa isaanii waaqayyo beeka. Ammaan hin argi bakkee isaanii argeen farade. Har'as yoo fudhattanii waldaan mageessiraannu keessatti akkaataan itti waaqeffanna godhamu waan baay'eetu jira. Taa'ee anuma moo tarii yeroo tokko ani jiramanii old modeliin ta'ee durii yaada tokko. Maaliif baay'ee modernize gochuurra ba'anii baay'ee waan baay'eetu mul'ata. Hamma dafqa ofirra kutanii waan adda addaa godhanii qaamaan mul'isanii akka barbaadan jiranitti waaqayyoon fudhataaf hin dhiisa ani hin beeku. Garuu maal jechuun barbaada galgala kana? Qaama keenya waaqayyotti kan tolu fudhatama kan qabu mudaa malee kan hin qabne aarsaa jiraataa goonee dhiyeessu jechuun karaa gara biraadhaan maa inni hafuuraan waaqayyoof sagadu jechuudha. Keessi ofii akka waaqayyo argutti akka waaqayyotti tolutti abalu na argaafatu hin ta'in abalu attame abeet jedhee na jajaafatu hin ta'in na dhiisaafatu hin ta'in iji waaqayyoo duwwaa akka argutti waaqayyotti akka tolutti fuula waaqayyootti hin sagadu jedha Phaawulos. Sagadaa jedha. Dhiyeessaa eegaleeti kana maaliin beeka waaqayyo warra akkasii kun maa innidha hafuuraan waaqayyoof hin sagadu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagaduudhaaf uumamne sagaduudhaaf nu uume. Maal ta'a waaqayyoo yoo gajjennee saganne maal ta'a waaqayyoof galata yoo galchine wanta inni nuu godhe wanta baay'eedha lakkoofnee hin finnu. Isa hafuuraa dhiisaati jireenya bara baraa nu argachiise dhiisaati gararraatti Phaawulos araara isaatiif jedha iddoo tokkoffaarra kan inni kaa'e maa inni araara isaa jechuun araara isaatu mootummaa bara baraatti nu galche. Inni guddaan nu sagannuuf kana. Inni nu guddaan aarsaa jiraataa godhe dhiyeessuuf kanaati. Lafuma irratti illee yoo lakkoofne waa baay'ee qabna. Seenaan keessan beektanii dhiiftanis waaqayyoon jalqabame waaqayyoon deemaa jira waaqayyoon immoo itti fufee adeema. Waaqayyoon barreeffamuu jalqabe waaqayyoon barreeffama amma sama dhumaatti waaqayyoon barreeffama waaqayyoon galanni guddaan haa ta'u. Gahee tokko keessaa hin qabnu waan ittiin of jennu qabu ani hin qabu. Waaqayyoon galanni guddaan haa ta'u. Manni koo isaan dhaabbate ijoolleen koo isaan jiraatanii tajaajilli koo isaan milkaa'e fudhatamni koo isaarraa kan ka'edha. Ayyaanaan nama caalee miti beekumsaan nama caalee miti waamicha addaa nama caalu qabaadhee miti waaqayyotu nurratti ulfina argate. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Galgala kana dhuguman isiniin jedha. Eega sagaduun hin oolle eega maqaasaa waammachuun hin oolle warra hafuuraan dhugaadhaan waaqayyoof sagaddan hafuuraaf dhugaaf waaqayyoof sagaduu keessaniin immoo ijoolleen koo garbichi koo garbittiin koo dhugaatti aarsaa jiraataa qaama see gootee naa dhiyeessaa jirti kan jechisiisu waaqayyo duratti kan akkasii nuuf taasisu galgala kana. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana duwwaa miti warri aarsaa jiraataa godhanii jireenya isaanii fuula waaqayyootti dhiyeessan hafuuraan sagaduu duwwaa miti jireenya bara isa darbuu duukan bu'an. Jireenya bara isa darbee sana duukan bu'an. Jireenya bara isa darbee sana duuka warra bu'an miti. Akkuma Qolaasaa isirraa sirriidhaan ilaalle dur jedha iddoo sanarraa dur maal turtani? Hamaa turtan. Dur warra waaqayyo irraa adda baay'ee turtan. Dur hojii keessaniif gochaa keessaniif faallaa waaqayyoo turtani. Ammoo haraarri waaqayyoo isinii baay'atee haraara waaqayyootiin warra mudaa hin qabne warra qulqullaa'an taataniittu. Kanaafuu jireenya isa bara darbee sana duukaa hin bu'inaa. Yeroo baay'ee jireenya kiristinnaa keessatti kan namoota baay'ee rakkisu keessaa maa inni jireenya bara darbee irraanfachuu dadhabuudha. Dhiisuu dadhabuudha. Garaa kutachuu fi dadhabuudha. Akkuma sabni Israa'el biyya Gibxiitti yeroo baay'ee karaarra Kana'aanitti galaa deemee garaa isaa kan inni kutachuu dadhabee buqqee warra Misiriif nyaata warra Misiriif wantoota kunuunsa achitti argatan tokkoof yeroof lafa onaa keessa deemanii isa dhaban malee waaqayyo kan inni abdachiise fuuldura isaanii immoo kan jiru isa aannaniif damma yaasu. Isa dhaqanii otuun hojjetin wayinii nyaattu irraa ari'een wayinii isin itti dadhabne isin nyaachisa. Mana ijaarre keessa irraa ari'een warra Feerzota Kana'aanota irraa ari'een isinii mana ijaarre keessa isin jiraachisa. Kunuunsa isinii qabnu keessa isin jiraachisa. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Isa gara fuulduraa yaaduu dhiisaniitu isa gara booddee yaadaa deemu. Jireenya kaleessaan jiraannu jireenya har'aa jiraanna isa boriif immoo abduudhaan waaqayyoodhaan gara fuulduraatti tarkaanfanna.
Phaawulosis kan inni jedhe suma kan isa kaleessaa dhiisee isa darbe dhiiseen isa har'a ta'e caala waaqayyoodhaaf ta'uuf akeeka kootiif yaada koo gara biraadhaan haaraadhaan gara fuulduraatti ni xadha'edha. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Kanaaf jireenya bara isa darbuu sana duukaa hin bu'inaa. Gaarii yoo namatti fakkaate kan isin dhibu Iyyaasuun gaafa Yordaanosiin ceesisee warroota haaraa dhaloota haaraa waa'ee mannaan beenne waa'ee galaana cituu hin beenne abbootii isaa irraa duwwaa dhaga'e kan inni akeekkachiise keessaa otoo kana jedhe ila awwaa tokkoon isinitti maadee abbootiin keessan laga gamatti kana godhaniiru waaqa tolfama waaqessaniiru yoo isa waaqessuu barbaaddan booddeetti deebitanii waaqessuu hin dandeessu jedhe. Angaruu isinitti hima an filmaatikoo isa kana har'as taanaan boris ani manni koo garuu waaqayyumaa waaqessina. Isa kaleessaa sana tun ta'een isa har'a keessa jirru isa borisa abdannee deemnu keessa nuuf adeemna. Kanaaf jireenya isa bara darbee sanatti qabamuu hin fedhina. Yoo feetan garuu wanti sin dhowwu hin jiru. Isa qabamuu hin fedhina. Ani isa siniif hin hawwu. Ani isa siniif keessi koo isa siniif hin afeeru. Ani manni koo waaqayyumaa waaqessineetti fuula. Kanaaf jireenya bara darbuu duukaa fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'ina jedha iddoo kanatti. Lammaffaa isa kana jechuudha. Inni tokkoffaan warri waaqayyoof jireenya isaanii aarsaa qullaa godhanii jiraatan araara waaqayyoof jedhanii maal godhu hafuuraaf dhugaadhaan waaqayyoof sagadu. Lammaffaa irratti maal godhu jireenya isa bara darbee duukaa sanatti sitaasaa tasuma yaadatan waaqayyoo galanii guddaan ta'u. Har'a waaqayyo sana keessaa nu baasee jireenya haaraa deddeebi'aa jiru. Ayyaanni waaqayyoo nurra jira. Balballi waaqayyoo nuu saaqe jira. Jireenya waaqayyoo nu jiraachisa jira. Kanaaf akka Phaawulos jedhutti jireenyi koo naga'a jennee isa bara darbee dhiibnee deemuu qabna. Ayi durmoo ani moo jedhu namoota. Akka waan waaqayyootti dhufuu isaanii irraan kan ka'e yommitti dhufeetti. Dur akkasin ture. Dur sanan ture. Dur nan sooman ture. Dur nan kadhadhan ture. Kiristinnaa keessattillee namni yaadaan dullooman akkas ta'u. Waaqayyo har'a saaraan haarummaan isaa, arjummaan isaa, aangoon isaa, ayyaanni isaa hama bara baraatti hin jijjiiramu. Anaaf situ jijjiiramarraa kanaaf. Kanaaf jireenya isa bara darbee sana duukaa maaliin godhinaa hin bu'inaa jedheetu dubbata jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Phexros isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa sadii irraa meeshaa dubbisa. Phexros isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa sadii irraa. Phexros isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa sadii irraan isinii dubbisa. Akkana jedha. Wanta warri saba waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroon isin dabarsitan hin ga'a. Wanta warri saba waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroon isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisiitti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, waaqayyoolii tolfamanii sagaduutti keessatti karaa baay'ee seera waaqayyoo irraa daddarbuutti jiraachaa turtanii. Isa isin amma isinitti dabalamtanii lola jiraachaa turtaniitu maal akka turtan haasa'a. Waaqayyo sana keessaa nu baase. Seenaan isaa darbee, waantalleen isaa darbee. Kanaaf isa jireenya bara darbee duukaan bu'inaati. Isa waaqayyo har'a isinii kennee jireenya haaraa sana jiraadhaadha. Phaawulos kan inni itti dubbatu jechuudha. Warra Roomee kanatti kana dubbata waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Warri araara waaqayyoo argataniif jedhanii jireenya isaanii qullaa mudaa hin qabne godhanii fuula waaqayyootti dhiyeessanii hafuuraaf dhugaa waaqayyoof sagaduu duwwaatu hin ta'in jireenya isa bara darbee sanatti tasuma hin hidhaman jechuudha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Qanxalii waaqayyootti nu kuteera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaliin dhiiga isaatiin, maaliin aarsaa kafaluu isaatiin, maaliin ayyaana isaatiin har'a soo isumaan dhaaban. Har'as ayyaanuma isaatiin dhaaban. Har'as isumaan dhaaban ayyaanni isaa nurra jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dandeettii kootiif dandeettii keessanii miti. Isumatu immoo deebi'ee nu dhaaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa duukaa hin bu'inaa jedha. Isa duukaa hin bu'inaa jedha. Gara dudduubaatti yaadna. Gara fuulduraatti yaada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kaleessa nu dabarse waaqayyo har'as nu wajjin jira. Seenaa koof seenaa keessa nu jalqabe waaqayyo har'as nu wajjin jira. Boris darbee nu wajjin jira. Haala kam keessattiyyuu hin sodaannu kan nu jechiisu kana jechuudha. Dhaadannoon keenya isa kana jechuudha. Fokkorsoon keenya isa kana jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haala mijataaf haala mijan biyya adda addaa keessa jiraan nama nuyi. Isin biras yookaan miti rakkinni hin dhibu. Nu biras rakkinni hin dhibu.
sadarkaa rakkina kanaa wala caalu malee. Kanaafitu Phaawulosi yaa ilma koo yeroottis yeroo maleettis jabaadhu ni jedhu namni yeroottis yeroo maleettis jabaachuu kan danda'u akkana Ximootewosiin gorsee haala amma keessa jiru keessatti Waaqayyo kaleessa na wajjiniin ture har'as na wajjin jira jechuun danda'e. Ayyaanni Waaqayyo har'as ofitti na hirkisa jechuun danda'e. Yeroo akka goonu immoo abeet fuula Waaqayyootti garbichi koo garbittiin koo aarsaa gaarii godhee qaama isaa jireenya sanaa dhiyeessutti dha Waaqayyootti gammadachuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Itti fufee fakkeenya jireenya bara saduu darbuu kan duukaa hin bu'inaa jedheetu jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasaa taanee immoo kan jiru. Kun baay'ee rakkisaadha bara ammaa keessa. Jaalalli Waaqayyoo akkamittiin gargar baafna? Gaaffii anaaf qabbanee yeroo baay'ee barsiifnu keessumaa waa'ee gaa'ilaa yeroo barsiifnu keessatti dargaggoota yeroo barsiifnu gaaffii isaan bakka hundaatti gaafatan isa kana. Fuudhuun barbaadaa. Ijoollee baay'eetu jira. Durba baay'ee na bira daddarbaa. Enkoo kan ta'e akkamittiin gargar baasaa? Isinoo jaalala Waaqayyoo jettuuti. Jaalala Waaqayyoo malee hin ta'u jettuuti. Akkamitti gargar baafna? Kana duwwaas miti. Namooti baay'een mee yaada Waaqayyoon gargar baasee baruu barbaadaatiin maaloo mee naa kadhadhu naman. Dhuguma nama rakkisan tokko tokko. Miira qabna bakka ta'eef. Fedha qabna bakka ta'eef. Yaada qabna bakka ta'eef. Yaada Waaqayyooti moo yaada Waaqayyooti? Yaada Waaqayyooti moo yaada Waaqayyooti? Warri kaan immoo ixaa maranii buusanii harkarra ka'anii hin fuuna maal jedhanii ixaa buusaniis immoo yeroo ixattiin baatu isa yaada isaanii keessa jiru yeroo ta'u ofi amma lama fara deebifnee buuna fayyaadu. Isa gara mataa isaaniitti harkisu. Isa kan Waaqayyoo kan ta'e adda baasuudhaaf baay'ee rakkatu. Yeroo baay'ee rakkatu. Iddoo kanatti Phaawulos maal jedhaa? Jaalala Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii jijjiirradhaa. Maal jechuudha? Waan gochuuf kaatan tokko argame jettanii dhumatti hin dirminaa. Balballi baname hundumuu balbala Waaqayyoo miti. Karri saaqame hundumuu karra Waaqayyoo miti. Carraan dhufe hunduu carraa Waaqayyoo miti. Bar tokko kan isin dhibu qabbanee yeroo baay'ee tarii isin barsiisaan turte dubbattee ta'een beeku. Jimma hojii wangeelaatiif turreerra waggaa 3 tokko turre. Waggaa 3 turre Waaqayyo otu asiin hin deeminii waggaa 2 booddeen achi turtunuun jedhe Waaqayyo. Likkirannee waggaa 2 teenyeen waa'ee isaa yaadannee hojii wangeelaa hojjenna turre nuti tolee biyyicha barree warra musliimotaas Waaqayyo isaan duratti sirraa nuu kennee nu jaallatanii jaallannee ollaa gaarii baafannee baanee isaan gidduu akka barbaanne deemnee dubbannee waan barbaanne taanee nu tolee. Otuu nu tolee jiruutu Waaqayyo balbala tokko bane. Balballi bane kuni akka yaada namaatti baay'ee kan nama tolu. Fooniinis taanaan kan nama rakkinu. Isa hafuuraallee hin beeku yeroo sanatti. Baay'ee kan nama tolu. Kanaan kan ka'e eega balballi sun banameetu yaadne Waaqayyo waggaa 2 nuun jedhe miti. Balballi kun dhufeera jenne. Garuu baay'ee dhiphanne kan isin. Yaada Waaqayyooti moo yaada Waaqayyoo miti? Kiyyoof nutti dhufe moo dhuguma irra caala tajaajila biraatti baasuu nutti dhufe? Hin rakkan. Obbolooti nu wajjin tajaajilan baay'een jiru. Moo isin hojiin qabdan nuun jedha. Ani moo otuun kana argee ija qabadheen keessa ni dhalan. Tarii dhuguma ciifnee isa yaannaa, kaannee isa yaannaa, Waaqayyo sun jalaa calje hin kadhannaa maali Waaqayyo. Balballi kun karaa namoota ta'ee baname warri banama kun immoo nu sardan nurra jaajjan. Maal jettan har'as? Maal jettan boris? Maal jettan iftaanis? Iimeeliidhaan waan illee boqonnaa nu dhowwan. Baay'ee nama rakkisa salphaa miti. Kanaaf iyyuu waa tokko goone. Yaada keenya Gooftaa irratti ganneetu Waaqayyo dabarsee yaada isaa kan hin taanetti nu gatunneetu hojii nurka jiru xumuruu barbaanna. Inni kunis hojii Waaqayyooti bakka ta'ee fi itti gaafatamummaa tokko tokko qabna bakka ta'ee fi karaa argisiifnu bakka keenya bakka bu'ee tajaajila kana nama harkaa furu qopheessuu qabna, leenjisuu qabna, beeksisuu qabna warra nu wajjin jiran nu wajjiniin kanaaf iddoo buufnatu jennu ji'a 5 6 7 ta'e. Yaada Waaqayyoo baruudhaaf Waaqayyo exactly waggaa 2tti dhufee nu waggaa 1 ofitti daballe kan. Haa ta'u malee daballu malee hin kassarre. Hojii sachiis mijeessinee nama nurkaa fuudhutti laannee hojii sasii dhufutti sirra caaluuf qopheessinee dhufne. Yaada Waaqayyoo baruun nama rakkisu iyyuu malee yenna Waaqayyotti dhibba of laattanii irratti of gattanii Waaqayyo warra irratti of gatetti yaada isaa kan hin taanetti dabarsee bara baraan kennee hin beekuu hin kennus. Waaqayyoo galanii guddaan ta'u. Yaada Waaqayyoo baruudhaaf raajii dubbachiifachuu qabu. Yaada Waaqayyoo baruudhaaf ganaa diida deemnee maal ta'a laata jechuu qabu. Anenna raajiin Waaqayyotti dubbate morman qabu. Mormii isaas hin qabu. Raajummaatti nama bakka ta'e.
haa ta'u malee yaada waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasaa baraa inni jedhu kuni waanuma argitan keessatti argitanii mallitina garuma qilleensa ittiin qilleensa hinaadha garuma dabee ittiin dabaninadha qommedhaa dhaabadhaati sagalee waaqayyoo maal jedha waa'ee kana hin deeggera sirriidha deeggar sagalee waaqayyoo qaba kan nutti madaalu kan nutti ol baafnee buufnee laallu sagalee waaqayyoo jiraataanii inni harka keenya keessa jiru akka jira bakka ta'e gajjedhee iddoo kanatti iyyuu dubbatan Phaawulos immoo sagalee waaqayyoo isa jiraate kana baruudhaan maa inni yaadi waaqayyoo immoo kan namatti tolu jedha kan nagaa namaa kennu jedha kanii fudhatama qabu jedha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u wanta sana yeroo dhufu keessi keenya nagaa nuu kenna nutti tola nun quqquuqu anni otuu ta'e illee gaariidha garuu nu jechisiisa moo keessi keenya diriiraa sagalee waaqayyoo isa barreeffamee jiru irraas immoo ragaa qabna kan ittiin deeggiran waaqayyo warra amanatan warra aarsaa jiraataa godhanii isaaf of kennanii baraabbaroota gidduutti jaalala isaa jalaa dhossee hin beeku har'as nu jalaan dhossu waaqayyo warri bita isinitti galee maal laata godhumoo dhiisumoo deemumoo hafumoo ka'umoo taa'umoo itti lixumoo jettan giddu gidduutti rometanii jettan hin shakkina waaqayyo yaada isaa kan hin taanetti dabarsee isin hin kennu isin garuu dhibbaa keessaa dhibba yaada isaa irratti hoggataa yaada garaa keessanii waan biraarratti sun ta'e sagalee waaqayyoo irratti dadhaatii yaada garaa keessanii jijjiirradhaa akkasittiitu yaada waaqayyoos ta'e gargar baasaa fi baraa waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf kiristiyaanni bakkuma argametti kan lixu kiristiyaanni waanuma qaawwaa arge keessa kan jiru balbaluma baname keessa kan dhaqee lixu miti yaada waaqayyoo wanti jedhamu jira. Maaliif nuyi ijoollee waaqayyoon geggeeffamna bakka ta'e inni eegduu keenya nummoo hoolota isaa bakka taane hooloti immoo cal jettee dhufu fulultee hin deemtu gara seensaa qabdutti gorti yeroo dura goruun dhaabatti bishaan inni obaasu obaafti marga inni nyaachisu nyaatti lafa inni bulchu bulti waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf bara jireenya keessan keessa yeroo akkas gootanii fuula waaqayyootti maal jechuudha kun elaa garbichi koo elaa garbittiin koo qaama isaa jireenya isaa aarsaa jiraataa godhee naa laachaa jira jedha waaqayyo. Kanaan beeka waaqayyo malee of qallee dhiiga of buufnee miti kan aarsaa jiraataa goonee dhiyeessinu. Maan yaada waaqayyoo jiraachuudhaan yeroo tokko yaadi waaqayyoo ulfaatu na dhibaanaan matsaafa qulqulluu gaafa dubbiftan raajii Hisqeeliin gaafa dubbiftan akka jedhee waaqayyo dhaqee ejjituu fuudhee baay'ee namatti ulfaata. Kutaa sana dubbisan baay'ee namatti ulfaata. Literaali ejjituu ma fuudhee namooti. Isee namni ciigee isee namni irraa goree isee namni jibbe ati immoo jaalladhu. Dhumarratti waaqa hamma kana kan inni namicha kana joorsee fi raajii joorsee maal barsiisuuf isin ejjituu turtanii waaqa tolfamaa waaqessaa turtanii narraa gortanii turtanii kan wayitti hin galle turtanii ani immoo akkuma ejjituu kana jaalladhe saba koo kana nan jaalladhe jira waaqayyo gooftaa maccaa jechuudhaaf amma kana sadeemsa waaqayyo. Yeroo tokko nama rakkisa. Haa ta'u malee karaa kam isin adeemsu malee yaadi waaqayyoo bara baraan gaarii waaqayyo sirrii waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota koo waan dhageessan hundumaatiin hin fudhataminaa waan argitan hundumaatiin hin fudhataminaa balbala baname hundumaatiin hin fudhatinaa dhaabbadhaa yaada waaqayyootii laata kun jedhaa laala. Maaliin beenna keessa keetti nagaa sii kenna. Maaliin beenna namatti tola. Maaliin beenna godhi jedha. Maaliin beenna yoo cimaa ta'e illee booddeetti hin deemnu gara fuulduraatti hin malee maaliin beenna sagalee waaqayyoo irraa ragaa arganna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana godhaa jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf iyyuu wantoota gurguddaa sadiin dubbadhe. Kanan dubbadhe maal jettanii namummaa keessan araara waaqayyoo isa argattaniif jettanii jireenya bara baraa isa argattaniif jettanii oolmaa isiniif oole sanaaf jettanii namummaa keessan kan mudaa hin qabne qulqullaa aarsaa jiraataa godhaatii waaqayyo anaaf dhiyeessaa nuun jedha. Warri namummaa isaanii aarsaa qulqullaa mudaa kan hin qabne godhanii waaqayyoof dhiyeessan immoo maaliin beekan waaqayyo maaliin beeka hojjettanii tokkoffaa hafuuraaf dhugaadhaan waaqayyoof sagadu. Hin sagadu waaqayyoof sagadu. Gochaa namaatiif miti. Yookiin namni argaa miti. Yeroo hundumaa iji waaqayyoo sarara jira waaqayyoon gammachiisuudhaaf waaqayyoo duratti keessa isaaniitiin waaqayyoof kennu jechuudha. Lammaffaa irratti
jireenya barasa darbuu duuka sana hin bu'an deebi'an. Jireenya barasa darbee sana isa keessaa ba'an sana isa dhiisan sana isaaniin ta'anii yaadan akka saba Israa'el yaaddoo tizitaati ta'e biyyi Gibsi ay jedhu ta'an mannaa nyaataniitu qooda mannaa ajaa'ibsiifatan. Mana dhibaa kutaan sun qooda mannaa ajaa'ibsiifatan. Mannaan nama ajaa'ibsiifatan. Hin qonne, hin aramne, hin makarre, hin daanne, hin bukeessine, qimamaa qimamii itti hin nanne, waan urgeessituu adda addaa itti hin nanne, waanuma mi'aa abbaan abbaa isaanii takkaan argine nyaata addaa ta'u gadi fudhanii nyaatanii maal waaqayyo kun safuudha. Lafa waan tokko hin jirre keessaa eessaa waan akkasii baase qooda jedhanitu ayyaa buqqee Misir jedhu. Ayyaa shunkurtii biyya Misir jedhu. Bishaan Abbayyaanii bonaaf ganna sangonneen isa isaan jal'isii godhanii nyaatan. Fireeshii isaa nama hiitu. Shunkurtii bareedaa, buqqee bareedaa, galgalaa ganama nama hiitu. Achitti yaada isaanii qabamee ta'a. Warra akkasitti yaadu waaqayyoo hin gammanne lafa onaa keessatti hafan. Bishaanicha irraa dhuganiiru, galaanicha ce'aniiru, waaqayyo waan isaanitti hin gammanneef baay'een isaanii lafa onaa keessatti hafanii jedhu. Ibroota dhalatanii dubbistan. Biyyi lafaa nu hawwisiisu. Biyyi lafaa waan nama qajeelchu hin qabu. Namoota baay'een garuu kan isin dhibu deebi'anii sokkan. Si'a tokko obboleessi tokko nan yaadadha. Dargaggummaa isaatti baay'ee dargaggoo turre gooftaa bara sana walii wajjin amanne mucaan kun hin tattaafata barataadha. Hin taa'u. Miillaan kutee sa'aatii 2-3-4 deema magaalaa dhaabee dhaqee namatti wangeela hima. Warra wangeela dhagaan kana hin kunuunsa dhaqee gaafata. Sagantaa kana walitti qabee abaluun seexana qabee kottaa kana dhaanuun jedha. Yaadatta qabbanee yaada hin kadhannaafi. Keessa bahee seexanni bara tokko mucaa kana dhadhabne badhaasaa kana dhadhabne dhiisee tokkorra. Hin dhadhabne badhaasaa hin dhadhabne sannuun taphatan. Obboleessi kun magaalaa kutaa biyyaatii gara Finfinnee kana dhufe. Gara Finfinnee kana ta'ee hojii daldalaa kana jalqabe. Dallaalaa beekamaa ta'e. Waggaa dheeraa booddeedhanii akka carraa Finfinneetti wal argine. Baay'een argee gammadeen hoteela guddaa tokko keessa jira. Dubbisi jijjiirameera. Qaamni isaa jijjiirameera. Uffati isaa jijjiirameera. Wanta illee isaa jijjiirameera. Akkam jedheenanii waa'ee Kiristoos isa akkamitti akka inni jiru wajjin haasa'utti ka'e. Akkannaan jedhe. Barran goda sanatti baadiyyaatti deddeebi'aa ture sun otuun as tureera ta'e har'a lafa namarra jiru kan hin jiru. Nan gaabba. Goda sanatti miillaan baadiyyaatti bara deddeebi'aa fixe sanan gaabbanaa. Totally Kiristoos irraa galagalee jireenya isa darbu sana keessatti deebi'eera. Baay'een gadde waa tokko taasisuun barbaanne. Barri sun bara gowwumaatti fakkaateera. Barri sun bara abaaramaatti fakkaateera. Barri sun bara humna ijoollummaa sanatti fakkaateera. Yeroo Kiristoos hojjechaa ture. Yeroo fiigaa ture. Isan gaabbaye. Bara jireenya isa darbu sana isa deebi'ee dhumne sana isatti deebi'e. Obboleessi kun otoo hin turre lubbuun isaa biyya lafaarraa fudhatan. Har'a eessa akka inni jiru hin beeku. Gooftaa wajjin amma hin jirretti garuu mana Kiristoos keessa akka inni hin jirre nan beeka. Kanaafitu eenyuyyuu yeroo qonna qotu hordaa qabatee gara booddee isaa hin ilaalu jira wangeela. Eessa ilaalanii bo'oo keessa qotu ilaala, fuuldura isaa ilaala, sanyii isaa irra facaasu ilaala, isa bor biqilu ilaala, har'a biyyoo ilaala, makarachirraa makarfatu yaada, gombisaa isa guuttatu yaada, isa yaadaadhatu qonna qota. Kanaaf hore warri Waaqayyoof jireenya isaanii aarsaa qullaa godhanii jedhanii jireenya baras darbuu sanaa yaadannoo isaa hama bara baraatti of keessaa guutu. Maqaanuma Yesuus Kiristoosiin ana dabalatee hunda keenya yaadannoon jireenya bara darbuu sun guyyaadhuma tokko kanatti dhumnetti qancal jedhee maqaa Yesuusiin ayyaana Waaqoon nurraa haa citu. Ameen. Waaqayyoof guddaana ta'u. Ameen. Dhumarratti nan dubbadhe maa'inni warri jireenya isaanii aarsaa jiraataa godhanii fuula Waaqayyootti dhiyeessan sadaffaatti maaliin beekamoo jettanii yeroo hundaa yaada Waaqayyoo isa ta'e gargar baasanii baruudhaaf dhama'u malee waan argan keessa cal jedhanii muxan jechuudha. Yaada Waaqayyoo isa ta'e, jaalala Waaqayyoo isa ta'e, eessa Waaqayyoo iyyan, fedha isaa isa ta'etu Waaqayyo kun akkasii yaada keetii situ fedhee situ barbaade jedhu malee karuma barbaade irra deemanii hin lixan jechuudha. Wantoota gurguddaa sadan kanaanitu jireenya keenya aarsaa jiraataadhaaf fudhatama qabu qullaa goonee fuula Waaqayyootti dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa hunda keenya tokko tokkoon keenya ana dabalatee nu haa gargaaru. Kanaaf obboloota koo kun immoo baay'ee salphaadha. Wanta goonu hojii humnaa miti. Baay'ee salphaa, baay'ee gadi bu'aadha. Wanta Waaqayyo ofuma isaatiin ayyaana isaatiin anaaf nu godhu sila dubbisiira Phexros irraa. Eenyuun keenya cimina keenyaan dhaadannoo keenyaan fokkorsuu keenyaan isa amma jennu kana gochuu hin dandeenyu. Garuu maalillee
dhibba keessaa dhibba waaqayyotti amannee isarratti yeroo of gannu ayyaanni waaqayyoo na gargaara yeroo jennu ayyaanni waaqayyoos akka nu gargaaree nu dhaabu yeroo beennu yeroo amannu Amen. Yeah. Yes. yeroo sana eenyuun keenya kana gochuu hin dandeenye. Yes. Hojii keenyaaf cimina keenyaaf Hallelujah. nuyi nama dadhaboota bakka taaneef isumatu nu dandeessee ayyaanas nu kennee isumatu qulqulloota nu taasisee isumatu mudaa malee nu taasisee qaama keessan isa mudaa malee taasisee kana sana ayyaanas ni kenne isa kana anaaf deebisaatiin nu kennaa waan nuti ulfaatu hin qabu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u yoo akkas ta'e bara keenya keessatti nu sulfaanne ulfina waaqayyoos ofirratti argine akka daawwitiif jedhame bara isaatti waaqayyoof tajaajilee darbe jedhamneetu akka Phaawulos immoo fiigicha koo raawwadhee darbe jennee haasofnee biyya lafaa kanarraa gara sanuuf araara nu godhe sanaaf darbuuf hin dandeenye. Waaqayyoon hunda keenya kanaaf qopheessu. Dhageenya waaqayyoon nuuf eebbisu. Xumureeraa waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo isa dhageenya hunda keenyaaf eebbisu.